dubartoonni saffisaa waa hubachuu irratti uumamaan dandeettii addaa qabdi jedhan qorattoonni. Keessattuu ogummaa boodigaardii irratti otoo namicha eegamu balaan tokko hin gahin daftee fashaleessuu dandeessi. Nama balaa geessuuf karoorfates namoota baay'ee gidduu ija keessa ilaaltee dandeettii hubachuu qabdi. Kunis daftee waa hubachuu uumamaan dubartiin duraan qabdu irratti leenjiin addaa yeroo kan namuufitte kan warra dhiiraa caalaa kan dubartootaatu amansiisaadha jedhan. Kanaan dura ogummaa kanaa kan beekamu warra dhiiraa ta'anillee yeroo ammaatti garuu dubartoonni baay'ee fudhatama argachaa jiru. Keessattuu abbootiin qabeenyaa biyya Chaayinaa fi Ameerikaa keessatti argaman baay'inaan dubartoota fayyadamaa jiran. Muhammad Gaadaafiin hanga lubbuun isaa dabarsutti dubartootaan eegamaa ture. Dubartiin Faatimaa jedhamtu eegdota Muhammad Gaadaafiin baay'ee ofitti dhiyeessu keessaa ilaa har'aa kan lubbuun jirtudha. Karaa biraatiin shiftaan nama dubartii qofaan ajjabamee deemu salphatti naaf milkaa'aa jee waayyaatuuf daddafee tarkaanfii fudhachuudhaaf ariifata. Kanaan dura dubartiin boodigaardii ta'uun hawaasa keessatti baay'ee kan hin beekamne waan ta'eef aangawa mootummaas ta'ee abbootiin qabeenyaa yeroo dubartiidhaan ajjabamanii deeman barreessituu dhuunfaa isaaniitii yookaan immoo poolitikaala eeguudhaaf waan cinaa deemtu se'an malee boodigaardii isaanii hin se'an. Shiftaan akkasitti waan hubatuuf of eeggannaa otoo hin geggeessin kallattiidhaan karaa aangawa mootummaa yookaan immoo abbaa qabeenyaatti qajeeluudhaan tarkaanfii fudhachuudhaaf yaala. Yeroo ammaan tana dubartoota ogummaa boodigaardii irratti hirmaatanii hojjechaa jiraniif kaffaltiin warra dhiiraa caaluudhaan harka lamaan dubartiidhaaf kaffalama. Yeroo lubbuun jirutti eegdonni Muhammad Gaadaafii baay'een dubartii yoo ta'an keessattuu dubartiin Faatimaa jedhamtu Muhammad Gaadaafiitti baay'ee dhiyaachuudhaan hanga dhimma alaa hunda waliin deemte waggoota hedduudhaaf Muhammad Gaadaafii irraa otoo addaan hin bahin eegaa turte. Dhumarratti garuu Muhammad Gaadaafiin lammiilee alaatii fi lammiilee biyya isaa keessaa dhiibbaan itti jabaachaa dhufe akka lakkoofsa Awuroopaatti bara 2011 ji'a Onkololeessaa keessa lubbuun isaa dabarte. Viidiyoo kiyya kanarras kanumaan hin xumura guyyaatti aanutti viidiyoo biraa qabadee isinii gad dhufaan hanga sitti chaayinaal sabiskiraayib godhuu viidiyoo laayik godhuun dagatinaa isin jecha horaa bulaa.